Obbo Lalisaa seeni nagaatti jennee dhaamsa maayyiidhaa dhaammannee deemna. Nuuf olcha rakkoo teeknikaatiif. Baga David. Daawwattoota keenya dhiifama guddaa nuuf godhaa. Nuyi miti televezyiinni gurguddaanuu rakkoo teeknikaa ni qabaata. Rakkoo teeknikaa irraa akka nu hoffolchitan abdii qabna. Wanni guddaan dalagaa irraan ari'amnu gaa jechuun hammaateedhaaf dhiifamuma hoffoltima uummata gaafanna. Yaada gara xumuraatti deebinee jirra. Sagantaan illee inni dheerate waan ta'eef kan irraa maayyeedhaa, dhaamsa maayyeedhaa waan dubbanne kana goolabuudhaaf ergaan keenya maal akka ta'e gabaabumatti dubbii afaanitti simure waan ta'eef sanitti deebite kan irraa maayyeedhaa dhaamsa dhaammanneeti deemna jechuudha. Yeroo biraatti gabaabsinee very clear and precise karaa ta'een akkasitti isiniif dabarsuudhaaf deemna. Ammaaf garuu isinitti dheeressuu keenyaa fi nuuf olchaa jira. Gara yaada keetiitti deebi. Tolega haasaa isatti sila dubbataa turte kan maallaqee isaa eessa deemasa jedhudha. Waa'ee Sudaan Jubbaa waan akkasii kanneen jechaa turte. Eeyyee. So maallaqi kan nuti ammaaf baay'ee dhagaadha. Look, peejiin kuni waraqata peejii 21,000 oli. Akka waraqata utuu printii goone jechuudha. Waan kana utuu printii goone it's over 22,000 pages. Waraqaa yookaan dookumentii peejii amma kana keessa deemuun ulfaataadha. Kanaaf warruma relevant jennee hammuma iskaanii goonee argine isa kaan riskiidha jennee dhiisnee isa keessaa baasne keessaa so far ijoolleen keenyas kan nu gargaaraa jiran baay'eetu jira. Namoota lafa akkasiitiin jennu warra nu gargaaraa jiraniinis qajeelfamatti kennee waan akkasii barbaadna kana keessaa nu baasa jennee baay'ee sensitive waan ta'e keessa waan jiruuf kan saaxiluun barbaadna jira. So kanaaf so far kan nuti argine jechuudha. Kana caalaan jiraachuu danda'a. Sudan irraa Juba Commercial Bank of Ethiopia Juba jiru. And Commercial Bank of Ethiopia akka inni Sudan jiru iyyuu gaafa sanan bare. Hin beekun ture. Nama Tigreedha namichi or maqaa Tigreeti namni sun kan birrii kana transferii godhachuudha. Tokko kan lammataa Yemen irraati. Yemen ta'uusaa Sana'aan magaalaa Yemeniiti. Most probably. Sana'aa kana keessaa kan mallatteesse maallaqa sana irratti Hasan moo Hussein jedha. Ambaasaaddaraa sana ta'uu maqaadhuma isaatu ambaa ta'uu Ubaadabar Hussein kan jedhamu mallatteesseera. Maallaqa amma kana akkamittiin dabarsuu dandeessisa jedhuu fi kiliraansii achirraa fidee jechuudha. Kiliraansii yaadi kun. Inni kun tokko. Kan warri kun gaala warra Eertiraatti erguudha. Warra Asmaraatti warra birrii kana erguudha. Namooti maallaqa birrii 300,000 erganii maal gochuu mucaa kanaaf koppii godhanii ergu. Mistira wayiitu jira waan deemaatu jirutu jira. Actually wanti nuti yaadattoote kan dubbataa turre komishiniidha wanti kun maybe 10% ta'uu balaa jirneeti. 10% gaafa ta'uu 10% 380 wayii 300 fi 100 wayii. Maybe irraa kutataniiti kan isaan 3,600 gara mucaanaa ergan. Paymentiin tokko birrii hammalatu sigaa kan jedhe qarshiidhaan hamma saantimaatti deema. Sigale it could be commission. Dallaale nagara wayiitu jira. Naggaadhaan namni kun maaliif itu 3,600 or 3,380 gaafa ergamu why is he getting paid 3,000 something maaliif kun illee gaaffii mana wal gaafataa turre jechuudha. Inni suni
Wannaa san keessa sarara san keessatti al sadii natti fakkaata. Al sadii. Kum sadiif dhibba ja'a. Ergame ilaali akkam ta'e seete. So kan nuti argine dhagaalaa kun we didn't go through the whole thing. Akkuma jedhe peejii 21 namni nama 20 an hojii koo dhiisee taa'ee ji'a lama yoon waan kana dubbise bira ga'uu hin danda'u. Ji'a lamatti bira ga'uu hin danda'u. Atis hin dandeessu hojii kee hiikuu qabdaa jechuudha. Yoo namni nuu kaffalu jiraate of course we go through. Yookaan immoo dampii goone yoo gadhiisnee uummatumti keessaa filtirii waan barbaade keessaa funaannatu yoo jenne balaatti dhufuu danda'u immoo keenyaan argineerra. Kanatu jira. So Sudaan irraati kan ergame birrii 300,000 actual figuriin isaa achirra jira. 360 360 or something like that. Figurii dhiisiyyuu. Immediately garuu kan kaffalame kan nuti beeknu al sadii tokko Sudaan irraa Juubaa irraa kan deeme kan ergame kan Juubaa irraa deeme sun nama Tigreeti maqaan isaa maqaa Tigrinyaadha. Haadha manaa haa ta'u nama Tigree haa ta'u wayyaanee haa ta'u warra Shaabiyaa kana ta'u no one knows. Inni lammataa kan Yemaniiti. Yemanii ta'uu isaa indikeeshinii isaa Sana'aadha. Sana'aan immoo magaalaa guddaa Yemaniiti. Baankiin isaa illee jiru natti fakkaata. I think there is baankichi listii waan ta'e natti fakkaata achi keessaa. Inni sadaffaan garuu isa Saawudii Istaariiti. Kan Saawudii Istaarii kuni baankii moo wayiin ta'e. You know that's what I thought. Baankii wayii natti fakkaata. Garuu namoota kan biraan biizinesiidha wanticha. Namni baankii Saudi Istaarii kuni damooza nama lamaa kan waggaa tokkoo erge. Damooza or whatever it is. Commissionii haa ta'u damooza haa ta'u kan nama lamaati. Kan ergame jechuudha achirraa. Achirraa immoo maal jedhatti dabalee odaan xasee kana keessa galuun qabu waan jedhu tokko jira. So whatever connection isaaniitti keessa jirutti isaan faan message email isaa walii barreessanirraa odaan faan garee kan biraadha. Nama kan biraatu ergaa fi jechuudha jira. Yoo maallaqa ta'e. Garuu isa kanatti ilaallatee nama lamatu jira. Nama lamaan kanaati Saawudii Istaaris jedhamu kanatu cheekii isa silaa Eertiraa sana deemurraa kutee cheekii lamatti kenne namicha saqee birrii kana galchutti xalaa wajjin. Sii galee xalaa fuudhee cheekii lama fuudhee dhaqee baankiitti galchee tokko kan inni tiraansferiitti godhe Asmaraadha. Eertiraatti jechuudha. Isa tokko garuu Ameerikaatti erge instructionii wajjin. Instructionii kanatti namichi Faqaaduu jedhamu kuni ergamee namicha Faqaaduu jedhamu irraa diteelii isaa fudhadhee emailii gaafa barreessu gurbaasa micciiramaa kanaati ji'a lamaan haa kaffalamu. Sii galee hammam akka ta'e ammaawuntii isaa iddoo tokko duwwaatti ibsamee jira inni iyyuu mindaadhaan hojjetee institushina Oromoo irratti namoota dhuunfaa irratti gosa irratti amantii irratti dhaabotaa fi mooraa qabsoo Oromoo irratti akka inni barreessu waan mindeeffame jechuudha akka achirraa agarrutti. Kiraayii fuudhamanii jiru bara. Kiraayitu kaffalamaa jira achirratti. You know that's how it is. Wanti ta'e kaffalamaa damoozii kaffalamaa fi jira or you know they are getting paid for what they did. Sii galee kaffaltiin tokko kan achirraa kaanee yoo fi garaawatii goone 3,600 oli. So 3,600 al ja'a kaffalamaa jechuudha. Because every 2 months birriin sun ergamaaf. Isaa ol ta'uu danda'a, isaa gad ta'uu danda'a, we don't know. Hin beeknu sana. Garuu namni kuni 3,600 sana or ammaawuntii ta'ee ji'a lamaan manatti kennamaaf jechuudha. Cheekiidhaan kennamuu fi kaashii kennanii fi we have no idea. Maybe sana kan argachuu dandeenyudha. Waan sana keessa gaafa deemu. Inni lammataa immoo ji'a sadiin nama isa kan biraa sana immoo every 3 months baankii isaatti gala haa ta'u kennamaaf haa ta'u waatu jira. So namni kan biraan jira jechuudha. Ameerikaa kana keessa immoo ittiin Ameerikaa iddoo biraa miti. Maaliif maallaqichi iddoo tokkotti ergame waan ta'eef. Yookaan Ameerikaa yookaan Kanaadaa biyyoota kana lamaan keessa Noorz Ameerikaadha. You know. Kanaafi birriin kun lamaanii cheekii lama cheekiin tokko baasiin ta'e Saawudii Istaarii kanarraati iddoo lamatti citee namni sun cheekii lama barreessee tokko tiraansferii akka Eertiraatti ta'u Asmaraa warabeedis inni lammataa immoo Ameerikaa kanatti ergama jechuudha. Specific instructionii ergama Ameerikaa kana kan kennu nama Fiqaaduu jedhamudha. Whoever Fiqaaduu is. Abbaan himin. Okay. So nama sanatti erga jechuudha. Abbaan sun immoo instruction isaa kenneera. Bilbilaan kenname. Bilbilichas qabna. Bilbilichi jira.
bilbila sana garuu yaallee ragaa akkuma beektu afaan Tigree haasa'u so we don't know. Tigrinyaan beeknu waan ta'eef hubachuus hin dandeenye waan isaan jedhan. So kanatu jira. Isa kan yaada kee lammataatti immoo gaafan sii deebi'u namoota maaliifitu miidiyaa yoo maqaa dhoofne homaa waan sodaannu hin qabnu sidas wanti dhufu hin jiru. Miidiyaa ONN'tiif OMN wanti biyya kanatti maaltu jira? Hojiidhaan moota waan tokko malee abaartee miti maal gootee miti waan isa sana caalu hojjettee isa tokko kuffisuu dandeessa. ONN kun erga dhaabbate Oromoodhaaf hin dubbadhu erga jedhe waan uummati caalaa jaallatu fuudhanii dubbatanii ittiin OMN kuffisuu danda'u. Yoo laalle amma dur biyya keessaa namni OMN malee TV wayyaanee kana TV OPD kana namni banee ilaalu iyyuu hin jiru. Amma garuu jalqaba OBN banee ilaalanii tochi booddee OMN itti iyyuu deebi'u. Niwusii cimaadhaaf, anaalisisii cimaadhaaf OMN itti deebi'u. Garuu OBN fi ONN akka tokkotti fudhataa jiran jechuudha. Maaliif jarri kun lamaan hojiidhaan kompiitii godhaa jiru. OBN kijiba akka seen baasne bartee waan hunduma isaa jijjiiranii amma opinion amma jiran tootaalii jijjiirama haaraa fidanii kunoo OBN waan namni jaallatu jira jechuudha. ONN akkasuma gochuu hin danda'u turan. Isa dhiisanii garuu OMN abaaru namoota OMN geggeessan abaaru yoo kaatee waan tokko dubbate abaluutu si bitee namoota bitee hojjisiisaa jala fiigdota abaluu maal abaarsa nama keessa geessu. Keessumaati ifatti kan jiru namoota bitamtu namoota diina Oromoo duwwaa diiguudhaan yookaan immoo naannoodhaan qoodanii ergama addaa namni qabanii namooti lama namni sadii achirra jiru. Kan dur biyyatti nama agamsiisanii nama qorqaa ba'an nama fixaa ba'an wanjala guddaadhaan illee kan barbaadaman jechuudha. Yakka addaa hojjetanii hojjetanii isa ba'an duwwaatu hin taane ammallee itti foonii kan hojjetaa jiranii nama kan biraallee kan akkas godhanii achi ONN sana keessa taa'aa jiru. It's a collection of criminals jechuu dandeessa. Dhugaa dubbachuudhaaf. Nothing more than that. Namoota gantootaa fi goobantootaa fi nama tsara Oromoo yookaan immoo antaay Oromoo everything keessumaati antaay tokkummaa Oromoo funaananii chirra kaa'anii namoota warra kireeffamtu gartee yoo amma wanti sun jalaa dhume and then gabaarra of baasu jechuudhaan we are for rent or to let jedhanii isa Keenyaa fa'aa jiran kan akkasii namoota akkasitti of akka raayyaantu achirratti bahee jira jechuudha. Inni sadaffaan daataa kan anaalisisii keenya kan goone waanan himuu barbaadu tokkotu jira. Kun kanuma har'a naa erganidha. Si wajjinuu diskasiin goone waan kana iimeelii siifan ergama. Waa hiriira every ji'a sadiin yeroo hundumaa daataa kana analaayizii kan godhantu jira. Giruuppii garee keenya keessaa kanumti mee waanuma Oromoo kan haalan itti deemu. Of course kan jalqaba koobeetu kan dhaabbate waanuma afaanii kana ilaaluudhaafi. Amma news. Waa'ee discussionii yoo yaadatte ta'e ji'a 5 ji'a 6 dura naannoo ji'a 6 close to 6 months dura Grand Afaan Oromootti publish kan goone turre hot topic yookaan immoo toopikii OA nama diskasii ta'aa jiru maali isa jedhuun gaafa laallu dheeraa ture. Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo fa'aa yeroo sana isa kanan seenan Bayyanaa Sanbatoo maqaa duwwaadhaan waan jiru Abbaa Gadaan bira waan hin jirreef nama kan biraa se'ellee namooti baay'ee natti kolfaa ture Abbaa Gadaa isuma Abbaa Gadaa kanaan. Amma qeerroon jechuudha. Qeerroo gaafa sarchii goonu daataa keessa afaan Tigreetiin this is in Tigrinya 3.89 million times topikiin qeerroo diskasii ta'e Tigrinyaadhaan online jechuudha. Throughout social media irratti Twitterii, Facebookiidhaa fi internetii irratti 3.89 million times Tigreen diskasii kan isheen goote. Or namooti afaan Tigree dubbatanii hamma kana diskasii godhan jechuudha. Inni kun kan afaan Amaarinyaa 2.3 million miliyoonii 2.3 afaan Amaaraatiin kan isaan waa'ee qeerroo kana diskasii godhan. Siigalee afaan Oromoo keessatti qeerroo isa jedhu taayippii gootee gaafa Amaarik Tigrinyaa kaataagorii guddaatiin baasanii gaafa laalanii afaan Oromoo keessa 17.2 million of course expected dha gaafa. Figuriin kan Oromoo miliyoonii 17.2 alhamma kanatu Oromoon diskasii goote jechuudha jecha qeerroo jechuudha duwwaa kana. Amaarinyaadhaan 2.3 million. Amaarriyyuu hamma Tigreenitti qeerrootti interested taate hin taane. Tigrees are more interested about qeerroo than Amara 3.89 jechuudha almost 3.9 dha. Yeah.
3.9 million or yo walitti bunne Tigreen al miliyoonii 4 waa'ee qeerroo kana online discussii goote social media irratti. Toppiin achi keessa waa'ee qeerroo kana kan kaasu Daani'eel. Jechuun walumatti dhiyoo dhagaa baay'een isaanii. Daani'eel jedhaa, Tasfaayee jedhaa, Yilu kun warra lama sadii baay'eedha wanni isaanii gochuun hin barbaachisu. So Daani'eel is what the top jechuudha. Waan Daani'eel godhuudha kan baay'ee ishee of course egaa maybe kan horna feesii sanaa fi maal irratti isaan walitti hidhachuu danda'a kan afaan Tigree sana. Amaarri immoo miliyoonii 2 taate jechuudha. Yoo round yoo goon Oromoon miliyoonii 17. So interestingly Tigreen waa'ee qeerrooti waa'ee Oromoo kana issue guddaa gootee kan isheen social media irratti dubbataa jirtu. Amaarrillee akkuma kana 2 million homaa waan guddaa miti. Inni kan Oromoon immoo of course waa'ee isaa discussii waan godhuuf miliyoonii 17 jechuudha. So kanan jedha itti gara dubbiilee keenyaatti gaafa deemu gaaffii kan biraa qabaate siifan deebisa. Garuu inni waa'ee email liikii ta'e suniif kun isa jalqabaati. Ganaa kan kana caalutu dhufa. Yoo barbaachisaa hin ta'a ta'e immoo more detailiidhaan kan argitee maqaa isaaniitiif teessoo isaanii location isaaniitii wajjin jechuudha. IP address lafa mana isaanii lokeetii gochuu dandeenya. We can just put online abbaan barbaade qe'ee gaafatu jira sana. Kanuma adda baafanne immoo beekta yeroo adda baafanne sana kan of course maybe dubbachuun hin barbaachisu ta'a dhiisi. So amma kanuma irratti dhaabasa kan biraan mumeeti jedhii daballa. Gaarii asirratti amma ni gabaabsina. Daawwattoonni keenya kan hubachuu danda'an yoo fakkeenya akkuma amma Obbo Lalisaan jedhe 3.8 miiliyoonii marroo 3.8 miiliyoonii uummanni afaan Tigreedhaa dubbatu yoo qeerroo irratti intarestii horate 2.3 miiliyoon warri afaan Amaaraa dubbatu tarii Oromoos dabalachuu danda'a warra afaan Amaaraa dubbatan yoo akkas jedhan carraan guddaan Oromoo harka jira carraan guddaan qeerroo harka jira. Kanaafuu aggaammiin qeerroo irratti godhamee qabsoonis uummanni bal'aan Oromoodhaa qabsoon godhu osoo hin taane qeerroon biyya keessa akka alarraa calliseetuma namni emotional ta'ee hoo jedhu kana osoo hin taane strategically waan deemaa jiru siyaasaan biyyattii garamitti luucca'aa jira garamitti deebi'aa jira humna akkamiittu jira ijaarsa akkamiittu jira wal hubannaa akkamiittu jira waan kee hagamta akka faana buuteeti jirta kanaan humna kee akkamitti jabeeffachuu dandeessaan dantaan Oromoo harka jiraachuu qaba. Anaafsi isa isii irra jaarmiyoota Oromoodhaa hundarra jiraachuu qaba uummata bal'aa Oromoo irra jiraachuu qaba jechuudha. Namni hundinuu roga ofii danda'uun yoo waa gumaachee waan gumaachisan walitti qabe dantaa Oromoodhaa tiisuu waan ta'uuf jecha akka bara dukkanaa san keessatti odeeffannoon Oromoo jalaanii dhokata jechuun hin danda'amu. Akka bara dukkanaa san keessatti dhokadhee waa dalagee uummata Oromoo irratti raawwadhaa kan jedhu. This including OPDOs. Qaamni Oromoodhaaf ni dubbadha jiru hundi isaanii uummata jalaa bahuu akka hin dandeenye asirraan dhaamuu barbaada akka ilaalcha kiyyatti. Namni nama jalaa bahu hin jiru. Namni dhokatee yoo humna qabaattee humnaan yeroodhaaf nama dhoyite malee waggaa dheeraadhaaf akkasitti sobaan humnaan jiraachuu hin dandeessu. Barri bara odeeffannoodhaati, barri bara teknooloojiidhaati kanarratti gargaaramnee akka walitti deebinee haqaaf dhaabbannu kan jedhu dhaamuu barbaada. Dhaamsa maayyeedhaa yoo dhaammachuun jiraate gaa osoo dhaammattee asumarratti dhaamnee bareedaadhaan jedha. Tole galatoomi Hamza dhaamsa dhumaa kanan qabu akkuma jennee ammas gara fuulduraatti kan waadaa gallu daataa baay'ee of harkaa qabna waan jedhatti kana yoo isaan ammas itti fufanii jeequmsaa fi arrabaaf kana isaan itti fufan moor daataas kan jirus baasuu dandeenya hin baasnas tokko tokkoon immoo kan uummata hin miidhu jennee amannee hunduma isaa egaa tokko tokkoon sabaaf ifa gochaa deemnaa jechuudha. Inni kan biraan kan jechuu barbaadu Oromoon akkuma amma jiru kanatti tokkummaa keenya cimsinee haatumsinuu walis haatumsinuu namoota warra nama diigan kana warra farra warra seexana ta'an kanas akkasumatti tuffachaa dhiisaa
wal haa jajjabeessinu hin jira tokkummaan Oromoo waan hundumaarra more importantidha waan barbaachisaadha keessumaati yeroo ammaa kanatti nuti wal diiguunis utuu danda'ame hundumti keenya iyyuu warri maraatan kunis uummatuma wajjin tokko taanee diina keenya wayyaanee duwwaa godhannee egaa iddoo tokko geenye waan tokko ture sila booda gaafa bilisa baanu gaafa uummati keenya nagaa ta'u walitti deebinee wal loluu dandeenya gaafa sana wal arrabsuus dandeenya wal kabaluus dandeenya maal gochuus dandeenya garuu ammatu hundumti keenya tokko taanee waan hunda dhiisnee diina duwwaarratti xiyyeeffanne gaarii natti fakkaatan jedha gaa of course namooti bitamanii garaan isaanii horii diinaa duwwaa nyaachuu bare waan akkasii kana liqimsamuu fi egaa hamma dandeenya ofirraas faccisaa maalis gochaa waan dandeenyu haa hojjennuun jedha egaa dhaamsan qabu kanuma Obbo Hamza. Kana generaalii goote warra OMN-tiif maal dhaamta warra miidiyaa keenyaa warra ONN-tiif maal dhaamta warra miidiyaalee xixiqqaa adda addaa qabuuf maal dhaamta qondaalota Oromoodhaaf ni qabsoofna jedhanii dubbatan irraa maal dhaamta namoota ololuu barbaadaniifis maal dhaamta anis booda irratti itti hidha. Hin arrabsin lakki nama arrabsinu nuti safuus qabnaa maaliif qabnaa namas hin arrabsinu maaliif arrabsoo keessaa waan argannu waan ta'eef jechuudha warri ganamaa galgala nama arrabsanii waan tokko haasaa boleeccee tokko dhaggeeffataan ture amma utuu manatti galaa jiru wayyaaneen nu wajjin negoosheetii yoo gochuu barbaadde nu wajjin gochuu hin barbaachisu jedhu warra mana hidhaa keessaa hiittee wajjin negoosheetii yoo gote siidhaa wayyaa warruma achi jiru wajjin yoo negoosheetii yoo kan nuti hin barbaachisnu jedhaa jiru boleenceen iyyuu so kanaafi obboleenceen iyyuu nuti hin barbaachisnu erga jedhanii warri kaan barbaachisummaan isaanii iyyuu hin jiru so they are not even needed isii galee kan ammoo haasaa obboleenceen jedhattee yoo ilaalte what obboleenceen said applies to everyone warra kijiba ala kanaa oofuchuudha dhaaba taanee maal taanee warra jedhu kan hin barbaachisanii intellectuality kan waan hundumaa danda'an jiru biyya keessa ogeessoti Oromoo hayyoonni Oromoo mana hidhaatti Obbo Baqqalaan faan Dr. Maraaraan faan hidhamanii kun akka kanatti dararamaa jiranii kan biyya bulchuu danda'anidha. Opiniyoon iyyuu amma ijoollee biyya bulchuu dandeessu meeqansee qabdi. Dr. Ahmad Faanis Lammaa Magarsaas nama uummata isaatiif haasa'udha. Of course yoo isaan waa balleessan itti garagalu. Malee haasaa boleencoo naasee dhaggeeffadhuuti whatever boleencoo lataa dubbatanii it should apply to everyone. Wala daawwatu taakee wala jinnii kee tokkoon isaanii barbaachisan uummata Oromootiif kan nama barbaachisu maanni warruma biyya keessaa wayyaaneen isaanuma wajjin dura negoosheetii haa gootu. Malee inni seenama wayyaaneen asii warra kana warra opposition party jettee opidiyoo ittiin rukutuuf deemaa jirtu kun faayidaa hin qabu. Oromoodhuma diiguudhaaf yoo ta'e malee Oromoon immoo dura dhaabata. Inni ta'u kana. Kan ONN-tiif OMN yoo ta'e OMN uummati hin jaallatu of course kan hin jaallanne baay'eedha. Kan ilaalle baay'eedha. Reasonii adda addaa qabaachuu danda'a. Kaan nama hoogganu jibbuu danda'u. Kaan immoo waan barbaadeef jibbuu danda'a. Namni tokko lafuma ka'ee nama jibbuu danda'a. Kan namooti na jibban jiru argaa koo namooti siinsi jibban jiru. Ati waa gooteef miti. Mana isaanii bulteef miti. Jireenya isaa jiraatteef miti. Jireenya mataa keessa jiraattu sitti aalee jibba namni tokko. OMN akkuma kana kan jibbantu jira. Warri ONN kuni takka isaanii dhugaansi jedhamti yoo baay'ate guyyaa 5 guyyaa 6 caalaa hin laalla. Waan hundi isaan odeessan iyyuu oduu miti. Waanuma waggaa 50 har'a akkaataa isaa amma namicha tokko namicha oduu dubbisu nafaa olaal oduullee gaafa odeessitu nama hawwachuu qabda beektaa namni akkasii dhaggeeffatuuf. Akka nama quraana qara'uu yookaan immoo mataa guddisee dubbisuu bataskaana ortodoksii keessaa dubbisuutti dubbisa jaal jedhee nama dhaggeeffachuu namni danda'u jechuudha. Isa dhiisanii yoo nama caaluu barbaadan yoo miseensa guddifachuu barbaadan kana ONN-dhaaf jedhaa jira. Oduu namni barbaadu oduu dhugaa qabatamaatti nama dubbisanii olola dhiisanii jechuudha geggeessuu. OMN dhaaba nama tokkoof dhaabate miti. Siigalee kan dhaaba tokkoo miti kan nama tokkoo miti kan maali miti miidiyaa dambidolloo irraan dabarsu naannoo miti. Namoota dambidolloo iddoo walii dubbisu. Namoota asoosaa namoota arsii namoota iddoo barbaadeeti bilbilanii dubbisu. Kanaafi isaan kana haa godhanii hojiidhaan gadi ba'anii haa caalanii. Namooti warri mootirraa warra asii kana attaakii godhanii haa leelanis hojii gaarii gadi ba'anii hojjetanii. Sooshaal miidiyaa kana irrattis warri gadi ba'ee nama arrabsaa jira. Arrabsoon sun hin barbaachisamu. Yeroon itti arrabsan jira. Yeroon itti immoo tokko ta'anii arrabsoo namaas dhiisanii utuma jibbaniiyyuu jibba ofii kana dhokfatanii siigalee diinatti waan qaban hunduma isaa garagalchatan jiraachuu qaba. Namni keenya kana baruu qaba. Keessa ba'ee jaarsolii warra jaarsolii mana ilaaluullee sodaatutu gadi ba'ee haasaa jira sooshaal kana irratti.
kun hundumtuu ka'ee jaalala labse jibba dhiise sii galee awwaan hin danda'u yoo hojjedhe bu'aan buusa hoon jedhe fakkeenyaaf amma nuti afaan Oromoo duwwaa irratti hojjenna Hamza politikaa keessa hin gallu shaneenis akka barbaadde taatu warri kaanis akka barbaadan ta'an ONNs dhimmoota isaanii nuti lakkii afaan Oromoo duwwaa guddisna maaliif namni politikaa kana hojjetu guutee jira ani hin barbaachisu namni aktivistii ta'ee kunoo waan meeqa lafa lafu guutee jira intarneetii kanarra ani hin barbaachisu ati hin barbaachistu nuti afaan Oromoo yoo hojjennu hundumtuu waan danda'e yoo gadi ba'ee hojjetee Oromoon bu'aa buufatti jira achirraa kanaaf hundumtuu waan godhu itti ilaalee OMN barbadeessuudhaaf tokkoffaan milkaa'anii they will never succeed OMN oduu isaaniitiin yookaan immoo jibba isaaniitiin kan diigamus miti OBNnis kan diigamu miti bar jarri ololli isaan OMN duwwaalatti ofutu hin taane OBN irrattis oofaa jiru lammaafaa irrattis oofaa jiru firri isaanii amma Tigiree wayyaanedha firri isaanii zaamii kana faadha kunoo Daani'eel faatu gwaaddanyaa isaan irra goraniitu Oromoo achas diiguu barbaada jechuudha. Kanaaf jarumtu iyyuu dhabamu ofuma isaaniitii gaafa haasa'anii haasa'e dadhaban namni wanni ta'uu dadhabutti dhiisanii badu. Kanaaf homaa waa'ee isaanii haasa'uun hin barbaachisu jechuudha. Garuu immoo istuudiyoo jaamoo torba lafa kijiba isaanii ta'anii afuubaniitu qopheeffataa jiru. Egaa soo meebii hin laalle garamitti akka isaan deeman. Gaarii anilleen galatoome hedduu galatoome yaada bareedaa barbaachisaa kaafte. Anilleen akka nama tokkootti akka nama dhuunfaa nama Oromoo tokkootti wanni ani yaada gumaachuu barbaadu regardless of our political affiliation jaarmee feene keessa jiraanne ilaalcha feene qabaanne Oromoon akka Oromootti wal kabajuu qabaa kan jedhu amma qofaa miti kaleessas dheengaddas jechaadhaa turre ammallee ni jenna fuula duraafillee jechuudhaaf deemna. Character assassination personally individually walirratti duuluu akka hin qabne institution irratti duuluu akka hin qabne Oromoodhaaf ni hojjenne yoo jedhe hojii hojjetu san irratti ethicsii miidiyaadhaa san eeggatee san irratti hojjechuu akka qabu. Wanni argaa jirru leveliin isaa baay'ee xiqqaata. Leveliin akka expectationni ilmaan Oromoodhaa expect godhan baay'ee low. Ethicsii miidiyaadhaa baay'ee xiqqaataadha. Miidiyaalee keenya keessa jechuudha. Akkanaan argu jechuudha. Kana qaceellotti qaceelfachuudha qaban jedhee yaada waa'ee miidiyaadhaa. OMNs himannaan jiru akkuma beektee TPLF keessatti namoonni mul'atoo ta'an Abbaay Tsahaayee, Sabahat Naggaa, Azeeb Massin, Barakat Simoon, Akkaba Qubaa maaliif kanneen jaanii namoota muraasaa qofaa TPLF keessatti EPRDF san keessatti yaaman himannaa uummataati kun beekiga. Anilleen keessuma jira. Miidiyaa OMN irratti analistiidhaa xiinxaloota jedhanii qofaa namoonni muraasni qofaan fuuluma wal fakkaataa qofaan yeroo hedduu dhiyaachuu akka hin qabne ka jedhu warroonni himatu waan akkasiiti jechuudha. Anilleen qeeqa san isaaniif dhiyeessuu barbaada. Warra OMN'tiif jechuu kiyya. Namootuma fuula mul'atuu fi yeroo hedduu yoo xiinxalaa siyaasaa ta'e Oromoon kumaatamaan qaba. Miiliyoon anillee qabaachuu danda'a. Joornaalistoonni waan kanneen irratti fuulleeffachuudhaan namoota kanneen afeeroo irratti, namoota kanneen dhiyeessoo irratti, hayyoota garaagaraa jechuudha. Karaa irra jiranii garummoo dhibbatti guutuudhaa miti bakka san dadhabbii cinaacha dadhabbii san guuttachuu qabanidha. OMN yeroo hedduu Juwaar, Dr. Isqeel, Dr. Eenyu, Ebaluu maali kanneen jedhame fuuluma haaraa, fuuluma duraanii qofa achirra yoo kaayan namoonni himatan anilleen waan san qeeqaniin qaba. Namoonni achirratti dhiyaachuu qaban namootuma muraasa qofaa miti. Yoo yeroo hedduu Juwaar qofaan ka dhiyaatu ta'a. Namoonni liyyu poolisiin Juwaar illee ni jiranii beeka. Liyyu poolisiin Juwaar illee ka sooshaal miidiyaadhaa ni jiran. Anuyyuu yeroo yaadaan walitti bu'u isumaanuu jechuudha. Haguma sanitti haguma inni humna beetee waan addaa qabuu fi anatti maqanii kana abaaran illee ni turanii jechuudha. Aniif Juwaar illee wal qixa fakkeenyaaf. Namoonni hinaaffaadhaaf akkasiif jettanfaa jedhu jira. Okay, Juwaarin isin dura beekuun ni mala. An fakkeenyaaf personally isin dura beekuun ni mala. Juwaar eenyu akka ta'e beekuu ni danda'a. Kana yeroo jedhu immoo Juwaar nama gamnaa hayyuu Oromoodhaati, beekaa Oromoodhaati, gamna Oromoodhaati, wareegamaaf aarsaan gumaachine jechuu miti. OMN irratti himannaan namoonni jiran akka dhuunfaatti namootuma 10 namootuma 5 qofaa OMN irra yoo ka deemu taate reputation waan sanii osuma waan ummataaf hojjetu qabu reputation sanii xiqqoo gad xiqqeessuu waan danda'uuf hayyoota garaagaraa dhiyeessuun namoota xiinxalanis namoota adda addaa yoo isin didangaa hima namoota nu didee namoonni yeroo adda addaatti voluntarily uf kennanii dhiyaatan isaan kanaa yoo jettan that's fine. Garummoo
waan san qabatamaan arguun barbaachisa. Kan hoggaa jennu OMN dhaabatu jechaa miti. Hoggaa ONN qeeqnu ONN dhaabatu jechuu miti. Waan san qaceelfachuun akkaan gaarii. Yoo kanan sirreessine I think of tuulummaan jedhamu sun illeen waan calaqqisaadhaa deemu fakkaata jechuudha. Namoota diversity, namoota yaadaan diverse ta'an ammallee yaaduma wal fakkaataa qofa, yaaduma wal deeggaru qofa dhiyeessuu osoo hin taane ideolojiidhaan namoota adda ta'an, namoota dibeetii godhan, namoota yaadaan wal morman dantaa Oromoo irratti jechuudha. Namoota xiinxala adda addaa qaban, aangila adda addaa irraa yoo dhiheessan moor caalatti waan gaarii ta'uu ni danda'a akka miidiyaadhaatti. Joornaalistoonni illeen akka joornaalistiitti etiksii joornaalizummaadhaa san eeggatanii, etiksii miidiyaadhaa san eeggatanii hundayyuu osoo hin baabsine akka miidiyaatti waan san dhiheessuun jiraachuu qaba. Yes, of course. Waliigalaan garuu miidiyaan Oromoo herra hedduun akkuma miidiyaan kamuu qaama dhaabbateefiif baabsutti Oromoodhaaf baabsuu qabaniif murnaaf osoo hin taane namoota murnaaf namoota dhuunfaadhaatiif baabsuu osoo hin taane Oromoodhaaf baabsanii haqarra dhaabbatanii akkasitti hojjechuu qabanidha. Waan san sirreeffachuun OMN irra jiraachuu qaba. Ka ONN immoo ani dhibbeentaa keessaa kenniif yoo ka jettu taate dhibbeentaa keessaa atin 50 kennuuf yoo aarayyoo barbaadan gidaaratti haa bu'an ONNif 50 kennuuf. Tokkoffaa wannummaan isaan irratti duraanuu xiyyeeffatan ONN balleessuu irratti kun waan beenu waan uummanni bal'aan beeku jechuudha. Haga akka abbaatti qabeenya guddaa itti gumaache Dr. Rundaasaa irraa jalqabee jechuudha. Xiyyeeffannaan Juhaar irratti, xiyyeeffannaan OMN irratti waan argaa jiru. Afaan baafatanii gabbahanii instituushinii Oromoodhaa mallaqa kiyya keessa jira, keeti keessa jira. Instituushinii Oromoodhaa kan waliigalaati, kan Juhaar qofaadhaa miti. Kun ka beekamu qabu. Mallaqa kiyya keessa jira, keettu keessa jira. Oromoon xiqqaa guddaan diyaasporaa keessa jiru itti gumaachee jira. Instituushinii Oromoodhaa kana balleessinu malee ka Juhaariiti jechuudhaan isaan wajjin akkuma TPLF beekte mana murtiidhaaf dhaabuu barbaaddutti balleessuudhaaf olola adda addaa propaagandaa irratti oofuun miidiyaa Oromoodhaaf dhaabbate xiqqoo irratti godhuun sun dogoggora guddaadha. Kanarraa deebi'uu qabanii jira. ONN hin baana. OMN waan ofii hojjechuu, waan ofii akkatti karoorfatetti hojjechuudhaaf Oromoodhaaf dhaabbachuudha qabaan. Oromoodhaaf dubbachuudha qabaan. Akkuma sagalee ta'etti, ijaagurra ta'etti akkasitti dhaabbachuu qabaan. ONNs akkasitti hojiidhaan wal dorgomuudha qabaniidha. Maqaa namoota, maqaa daayirektoroota eega dhaabbatte koree OMN irraa maal gootaa dubbatte. Eega boordii mataa kee qabaatte boordii OMN irraa maal gootaa dubbatte. Egzekutiiva isaanii irraa maal gootaa dubbatte. Joornaalistoota isaanii irraa maal gootaa dubbatte. Yoo dibeetii barbaaddan garuu joornaalistoonni ONNiitii fi joornaalistoonni OMN guyyaa dibeetii tolfadha nuti sin dhageenya. Analistoonni OMN irratti dhiyaattanii fi ONN irratti dhiyaattan joornaalistii nama modereetara qaceelloodhaa kan jidduudhaa qabaadhaadhi. Dantaa Oromoo irratti wal morma. Sivilaayizeeshinni akkas, sivil ta'uun akkas. Yoo kanan goonee garuu waan dhaga'aa jirru waan argaadhaa jirru. ONN irratti taargeetii kan godhan OMN Johaar maqaa Johaariitiin ganda amantii inumayyuu maqaa itti moggaasanii ayatoon lama maal jedhan. Shem kaanis maqaa itti moggaasanii maqaa waan biraa jedhan. Kaanis akkas jedhan. Kun ummata civilizationa keessa jiru, ummata westerniin keessa jiru, sammuu bilchaadha, hayyuudha jennu, beekaadha jennu. Dantaa Oromoo irratti hojjechuu dhiisee individuaalota irratti xiyyeeffachuu, institution Oromoo irratti xiyyeeffachuun sirrii natti hin fakkaatu. Akkan madaalutti, akkan laalutti ammaaf 45 kennaaf, 50 mitiyyuu ONNif. Kun qeeqa ijaaraa badaa isiniin jechaadhaan jiru. Xiyyeeffannaan isin ONN irratti xiyyeeffattan sirriidhaa miti. Kan Johaar irratti xiyyeeffattan sirriidhaa miti. An kanaan jechuu barbaade. Gama kaaniin gaazexeessitoota qaceellotti leenjiftanii miidiyaa alternative ta'uu danda'u godhuu danda'uudha qabdan. Isin deeggarra gaafasan. Isin deeggarra. Miidiyaa Oromoodhaa kan Oromoo irratti hin xiyyeeffanne. Kan dantaa Oromoodhaatiif hojjetu. Kan murna tokko qofaadhaaf hin hojjanne. ABO sharee qofaa leellisuudhaan kan biraa balaaleffachuun qabdan. Dhaaba biraa balaaleffachuun qabdan. Miidiyaa biraa balaaleffachuun qabdan. Okay, kana laaluun qaceellotti akkaan gaarii.
ammallee ONN irratti wanni mul'atu maali? Miseensotaaf qondaalota dhaaba tokko keessa jiran. Kun sirriidhaa miti. Joornaalistiin ogummaa joornaalistiidhaa qabaatee, joornaalizummaadhaa qabaatee yoo hir'ina qabaattan leenjisa. Etiksii miidiyaadhaa kan eeggatu, kan Oromoodhaaf hojjetu, kan biased hin taane, kan naamusa qabu, kan Oromoo gabbaheen arrabsine, kan biraan immoo wanni loowu nama godhu. Inistitiyuushina kana godhu. ONN jedhee namoota dhuunfaa irratti koomentii kenna. ONN jedhee maqaa keenyaan jira jechuudha. Oromiyaa News Network maqaa keenya jechoota jechama laafoo gadi aanoo akka nama dhuunfaatti akkasi kenna. Kun inistitiyuushinaa miti ka kennaadhaa jiru. Namoota achi keessa jiran. Eega namoonni waan san ripireezenti godhan waan akkasii godhani hagamta akka miidiyaan sun gahummaa qabaa kan jedhu madaalli keessa nama galcha jechuudha. Madaalli keessa nama galcha. Aaruun keessan ni mala. Kun garuu dhugaadha. Waan kanneen qaceelfachuun akka gaarii dhaammannaan kiyya akka dhuunfaatti ONN itti bu'uun qabu ONN itti bu'uun qabu. Xinsoo yookiin immoo xiiqii iigoo matayyaa dhuunfaadhaa namoonni adda addaa karaa adda addaatiin wal keessaa qabaataniidhaaf miidiyaalee kanneen meeshaa godhatanii innosantii of jala hiriirsanii akkasitti Oromoo irratti hojjechuu hin qaban. Kwaalitii qabu miidiyaa kwaalitii qabu godhuudhaaf miidiyaa olterneetiifa qabu godhuudhaaf miidiyaa filatamaa ta'u godhuudhaaf dura nama jaalachuu danda'uudha qabdan. Nama kabajuu qabdan. Oromoo kabajuu qabdan. Ilma namaatti akka ilma namaatti kabajuu qabdan. Jaarmiyoota Oromoon qabdu kabajuudha qabdan. Amantoota Oromoon qabdu walqixxummaadhaan kabajuu qabdan. Ergaan isin dabarsitan, hojiin isin hojjettan, hojmaanni keessan hojii miidiyaadhaa ta'uu danda'uudha qaba. Xiyyeeffannaan keessan dantaa Oromoodhaatiif haqaa irratti hundaa'uu danda'uudha qaba. Yoo kana jenne hammeenya irratti hin fakkaatu. Badaa isiniin jechaadhaan jiru. Caasaa diinaatiin kaan diina kaan fira maali jechuu hin qabdan. Yoo ragaa qabatamaa qabaattan ifaan akka ifa ta'u godhuun ummataaf ibsuun barbaachisa. Isin murtii gootanii diina namaan jechuun illee qaceela natti hin fakkaatu. Yoo ragaa qabatamaa qabaattanii waan Oromoo miidhu, qabsoo Oromoodhaa miidhu ta'e ummanni ilaaf ilaameedhaan waliin mari'atee hiikkachuu akka danda'utti miidiyaan ni balleessas ni tolchas. Miidiyaaleen qabnu, miidiyaaleen garaagaraa ka waa tolchuu, ka waa balleessus. Yoo waa tolchuu barbaaddan, qaceellotti waa tolchuu ni dandeessan. Yoo badii itti fufna jettan, it is up to you guys. Anilleen opiniinii mataa kiyyaa kenna, qeeqa mataa kiyyaatiin dhiyeessa jechuudha. Kanaaf akkasitti hubachuun akkaan gaarii. Wanni ani irraa argaa jiru xiyyeeffannaa akkanaa ka walirratti xiyyeeffatamu osoo gabaabsanii gaariidhaan jira. Jaarmiyoota siyaasaa Oromoodhaa tokko ta'a. Tokko ta'uu diddan yoo tokko ta'uu dadhabdan walii tumsa, wal gargaara, walirratti ololuu dhiisa. Mooraa diinaa keessaa deebi'a. Mooraa Oromootti deebi'a. Akka Oromootti wal jala deema, wal dhagaa. Namoota irratti hin ololina, murna irratti hin ololina. Oromoo gargar hin baasina. Environmentii hin najisina. Environmentii Oromoodha. Wajji jireenya Oromoodha keessa qilleensa naqina. Kana seenaadhaaf itti gaafatamtan. Kanarraa yoo deebitanii qulqullooytan walii yoo dubbattanii rakkoo teessan hiikkattan bu'aa guddaa ni qabaata. Yookaan immoo relevantiidhaa miti. Qabsoo teenyaa wajji akka dura jedhe relevantiidhaa miti. Qabsoo keessaa bahaadhaa jirtan ummanni biyyaa jijjiiramaadhaa jira. Qeerroon biyyaa jijjiiramaadhaa jiran. Even OPDO'n biyya bulchina jettuyyuu jijjiiramaadhaa jirti. Wayitaa kabadaa ta'e jennee irraa himnu sun jijjiiramaadhaa dhufu kan durii gaariidha kaayyoof dhaabbata jennu immoo hammaachuu hin qabu. Yoo balleessine yoo dogoggorre nu gorsaa nu qaceelcha nu qeeqa rakkoon qabu. Nun abaarinaa garuu isin hin abaarre. Cubbuu walirran kaayina. Cubbuu walirran keenya. Kanumaan isiniin jechuu barbaadee yeroo gaarii qabaadhaa obbo Lalisaa yaadaa fi qeeqa dhiheessitee yaada kenniteef hedduu galatoomii. Daawwattoonni keenyas waan kan akka qacellotti nu hubattan akka wal dhageenyuun jaa Rabbi Oromoo haa tokkoomsu, Oromoo irra haa aansu, abbaa haqa isaa haa galchu. Oromoo biraatiif rakkoo takka illee hin qabnu, haquma keenyaaf falmachaadhaa jirra. Qabsoo biyyaa haa gargaarru, ummata biyyaa sanis haa gargaarru, warroota aantummaa biyyaa qabanis haa gargaarruun jaa. Wanni eebbiftuun ni jiraale ከዚህ በተረፈ ጎጠኞችን አበስ ገበርክ አውዝ ቢላህ ወፍራ ጀነ ጎጠኞችን ሰኔና ለትጋ ነሞታ ዲያብሎሲ ፊ ቤቴ ሸይጣናታን ወፍራ ተወበና ከኑማን ሲን እንጀዳ
Haasawaa keenya keessatti namoonni miinee yoo jiraanne dhiifama nuuf godhaa. Isin miidhuudhaaf miti dhugaa jirtu dubbannee isiniin jedhaa. Kanumaan jedha Obbo Lalisaa. Ni jirtaa? Obbo Hamza nageenya waan jettileeti bakka. Arra nagaatti kan ulfaadhu fayyaa ta'e arra rikoordii cabsinee jirra. Innis pooliin keenya torban dhufuu gadhiifama. Poolii kan biraas ni qaban dhiyaachaa jirra. Dhagaa jirtaa? Ani ni nagaa. Maal jette? Itti fufi. Poolii jette. Okay, isa poolii keenyatti pooliin keenya torban dhufuu dhiyaata. Gaaffii ogeessitoota keenya gaaffii adda addaa qopheessaniiru. So hundumti keessanitti hirmaadhaa, yaada keessanitti kennaa. So isa duraa irratti hundoofnee waan barreessan irraa kaasnee amma immoo more ishuu ammaa jiru kana hundumaatti daballee ogeessitoota keessatti hojjetaa jiru waan ta'eef torban dhufuu kaasaatii irratti hirmaadhaa. Pooliin ni dhufu guyyaa afuriif jennee banaa jirra. Yoo barbaachise immoo torban tokkotti banuu dandeenya. Kanaaf hundumti keessanitti hirmaadhaa jedha. Kanumaan naatti jedha hundumaatiin. Hayyeegaa daawwattoonni keenya akkuma mangeen jedhe sani sitti carrisuu barri zagtaachuutu jedhan sani akka daawwattoonni fi hordoftoonni hin jenne egaa kanumaan nagaa jennaa irra rikoordii dheeressinee rikoordii cabsineeti jirra. Lammata akkanatti ittiin deebinu gabaabsineetuma isinii dhiyeessinaa yeroo gaarii qabaadha nagaatti.